What way can we in the last year? Can we in the last? لكن فدومي وانا جاسا جبتنا ايفون تاني اري ويالله ويا خميس ساعتي يرجع لخنا ندو اي ودا ادو حاسو سون تاني ما جبت مي ادمو باس Waada dengada galteeti galte san jechuudha ganuu feeteeti moo ka dubbii walii gad wal keessa godhaartu fakkaata. Aboo waada maali? Hoy anu waa herreega biraa nama shanii sana fiddee alafaate anu herreega biraa mataa kan sana fiddee bal. Laa rakkoon qaba amma hin beeka waan yaa wanni sun amma wallaanii kanarratti haasa'uudha hin maltu rakkina hedduun irra godhatti waan ta'eef rakkoon qabu okee dhiise ishiin soorii amma naaf galeree biyyaa dadhabaa. Yaa miidiyaa irra waan jiruuf dhugaa. Hiikaa feetii jetti ijoollee garii as jala yaate garii immoo waraqaan haati jetti usiidha warri qomatii kun nama ijoollee lakkee bini beektaa ijoollee ta'e duraan waan hin taane barsiisaa turtee ijoollee mana hiyyaatillee waan biraa hin barsiisin ijoolleen herreega xixiqqishaa kana yoo itti himan namni kan dhugaa isaa hojjeta beekta. Warri asirra qabdanii barreessaa jirtan ambilook yoo isin godhe hin aarina. Wayya saadiyye የኔ ፍቅር የኔ ህይወት የኔ እናት የኔ ሁሉ ነገር See akkin jeeti miiciyyoon ati firoofaayila irraa qabdu tun eessa jirti? What please again? Eessa jirti jechuun gaafii dhumaa. Baraan Hamzaan lubbuun barre yeroo namni na amanu hin jiru bar lubbuun barre Hamzaan qarbiin Hamzaa banaa jirti yeroo namni na amanu hin jiru amma reef qarbiin kan ta'e banamte doolaaraan sibbitamee jechuudha xiyyeetii dhammataa kan kedhanii lafa si buusan. Wallaahi amma garna kai gati wallaani nama ni qabdii ta'e banaa jirti. Maa gaafata. Laa waan biraatiif illee osoo hin ta'in yaani namni walitti dhiyaatee kan jiraa miti. Ababaa torban kana guutame. Walitti dhiyaatama qaba. Wala jechuun fata kennaa dhimi kokkee kana hooquu fi bakki jedhaa ila. Yoo dubartii argite moo tokkotti godha qoyi babbiyyate. Ababaa guutame. Laa namni tokko akkamini beekta gizii hawaasummaadhaan wajjin jiraatu. Nama kaan achi balfee nama kaan achi qabee osoo hin taane namoonni wal baree akkasii wajjin deemu waanuma jiraati malee waan biraatiif ani waan biraatiif illee sin gaafadhe. No yoo dubartii argite nyattu maal tokko si belbelchaadha barmee maali qoy maaltu si keessa jira. Mana yaalaa deemtee ishee kun gootee garuu. Laa jechuun ani bar wanni rakkoon amma namni faalla fudhataa miti. Bakka kanatti siifi dhalaaniin hundi wal qixa jechuun ija obbolummaatiin ijuma takka la. Abiin obboleettiidha jedhanii akkasitti itti galanii hoosan sureessa jira abaaboo kennanii fi kallacha hooqaneessa jira obboleettiin akkasii eessa jirti qoy. Dhaggeeffadhu gala obbolummaan tuni akkaataa itti namni muciyyoo tan amma naadha faatee gizeenii fi wajjin haasa'oo jaalalaa tokkoon itti hima maaliif wanni sanni beektaa? Namoonni dhufanii si jaalatanii namoonni fuudhanii bultii si hojii ijaaruu deemanii bakka jaalalatan akkatti namaa ibsan akkatti baratan akka itti gartee booda miira keessa si galchan akka itti si dhungatan haasawaa babbareedaa haasawanii waan akkasii saniin hawaasa kana xiqqisho fudhachiisaa jeeti malee antuun gora wayii qabaadheetii miti. Ammas wanni na balbalcha. Gaafadhaa yoo. Waan si gaafadhinna. Ati amma. Tokkoffaa akka saayinsiin kenna jedhutti abaaboo namaa kennan abaaboo namni kennanii fi nama jaalatan yookaan jaalalleefiitii fi abaaboo kennanii tokko lammata taranii deebanii miira ati itti ilaaltu san miira haadha manaa itti ilaalaniin beekaa. Ka sadaffaa jechuudha dabbaa qaqqabu sarbaa kana qaqqabu kan haadha manaatti ittiin beekan yookaan ammoo boyfriendiin ittiin beekaa. Ati kana hundaa xumurte ishee haadha manaa tante hoo ija kamiin ilaaltaa waan jedhutu gaafii natti ta'ama haadha manaa tanteetiif wanni hafe jira.
Yoo Amma bakka dubartii takka sanitti fuutee haadha manaa godhattee wanni hafe jiraan. Allah yoomin irraa baneef tahaadha manaa galmeen akka waan kanatti teessi maali Haadha galmee maktaba manaa guurratanii waa laalaa arti goon waa agarte beeti bayaatti barri kana bar ija aariitiidhaan cufattee bar as bantee taatee dhaadhataan. Maal taate qoy maa duuba haalaati? wallahi dinaa mucaan na bira jira mucaa Abdusee waan na bira jira Maan dhageessa godha mucaa warrabdu. An akkuma rakabooti bunaa mana kan kee keessatti argetti coraan kiyya na shakke. Waan biraatiin kan na shakke coraan. rakabooti arraa miti dur gaafaa asii miti mana duraanii tokko gaafaan jiraachuu ture aslii reediidha dhufanii mana kiyya qamaaniiti qamaatii mana keetii san takkatti nuu deebisni jedhan amma galgala irraa gaafachuun manni dhiyaate qamaatii mana keetii san itti nuu deebisi jedha dhiirti gurguddoon tun dhowno gaafadhu boru kana amma dawwalee aslii gaafadhu. Maaliif? Waa garaana jabaattaa gara barri iyyaartuu san qaqqabe kaamera waa garaana jabaattaa. Wallahi uumaan jira maal ani ciqee kasee sadii qabuuban wanta kanamatti naassan. Walla garaan jira. Karaa san keessa gattarte. Miskiina wallahi. Garaan nuti hin jabaattu bara. Maal jechuun? Akkanaadha walla maashaallah mana kan keessa ifaa gosa hedduuti ifaara eessaa ifaara qoy. Si ati maal marabbisi godhe waa'ee gamana haasoo ta'anu asiin jira. Ana ma barbaachisa wayi jechuun guddadheera bara dhiira ija keessa raaduu irra bakka inni taa'uuf waan isa duubaatii fi waan safara isaa akka sanniin qorachuu eegale bar guddadhe waan akkasii sana ma bar. Aywa akkas nama guddaa ta'uu keetiin falalaara. Zina sarara jira. Yaa. Maaltu si yola shaa jedha nama shaaworii jiramu? Maal gooti shaaworiidha? Laa jechuun waayee waa shaaworii darbitee dhuftee dheeti. Maal ijoollee gorsa jirta si hidhii kan goggooti gisee mee kas goggore as deebi hidhiin teetu tabarana namaan tuutaa baatee jennee dubbataa mee as deebisi sassoos jedhiidha yaa sassoosos numa beetti bira mee akkin jeeti. Rabbi adii akkas hin jedhin wallahi akkas hin jedhin hindee jireenya kan koo golgoleessuudhaaf jettee akkas hin jedhin dhugaa rabbi maal jette onneen caccabdee laman deebitu araba Allah bafaxarakki waliif haa yaadnu. Koy bafaxarii keetiriisi arra haati faata inni dhuyde moo hedduu haasawaa turtii jaan amma seera dhufanii warrichi ture hedduu haasawaa jirti jedhee ganamarraa kaate anugis takka dhufeeti komantii si godhee kote eegas booda waa hedduu haasawaa jaan. Ani laalika lafaa ta'ee jechuudha hirriba ajaa'ibaa kana dhukkee irraa kaasee rafee achii lafaa ta'ee jechuudha buna burcuqqoo takka dhugee waan kana haasofsiisaan beeku waan saayinsiitiif hawwan haasofsiisan seenaa kiyya wajjin waan biraa badaa hin haasofne waa'ee seenaa kan kootii ijoollee barsiise jechuudha ammas warroonni hin beekne hin jiranii warroonni moonyi na se'an tokko hin jiranii akka barsiiftuu historii yookaan ammoo barsiiftuu geografii jechuudha akkasuma barsiiftuu jechuudha qorataa saayinsiin jechuudha by the way waa'ee qorannoo dhala namaa irratti hundaa'e akkuma barsiiftuu saayinsii fi akkasuma teekinooloojii garaagaraa ta'e uummatatti himee jechuudha seenaa kiyya by the way seenaa kiyya uummata barsiisa. Sikko mantu sayyatu jala kana biloksi godha biyyan sanya to akana bar diro jala do wonni maqaa isaa dhoo adise olma isaa irratti himuu dhiisuuf maal beekani jaaladhee timiti awwaa jedhee tana faateen duruu jala kaatee duruu jala kuttee faateen hamzaa kana jechuudha kan guyyaa takka namni tokko maqaa isaa hin dhayin bakka injiraa miti gaafaan hamzaa jedhe irraa kaasee faateen tun jedhe
teessoon tapha meeqaatti taphatan keessanii biddatu gugube maali teessoon akkana rabbii jala Yesuus. Akka namaa sanitti teessoo bitadhee waan ni jawwar. Teessoo bitatee taa'ee godhi jedhanii Wala takkaa jira. teessoon kana jibbina yeroo teessoo wallaahi hin argine waan marraa arge wala teessoo orijinaala garuuyyuu kanneen osoo hin ta'in orijinaala teessoo bareeda. Waan amanjaa beektaa gisee kursii nagaarra gisee teesse kursii bitatee taap naa godha ajaa'ibni maqaa nama balleessa. Baabariisa welcome see. Waa'ee komantii keessa beektaa waan namoota akkaawuntii umarii warri bitachuu fedhan jirtan. Baay'ee maali raabsaati? Mee haasa'e meechidee ijoolleen haa fixachiisinaan jedhanii haasa'e meechidee beekaree koppiliikii ni gootan ijoollee tiyya. Ooyis sirriitti tole godhaa mukaan dhiyeesse. Akkam jirtan mee ati fayyaa qabdaa? Fayyaa. Baga fayyaa jiraatte hundaaf akkam irra jedheen galaa kan biyya koo rakkise. Irra jedheen galaa kan addunyaa rakkise. Sirrattan dibamee diina koo kanatu na hinaafsise. Akka kalee biti balbalatu baname. Balbalatu baname. Inni kalee darbana dhoowwate na fuulduraa jirame.